Harka fuunee akkam jirtu yeroo darbee agriculture grade 11 part 1 irratti mata duree production and management jedhu jala weed insect pest and disease management kan jedhu geenye dhaabbanne weeds are controlled manually or with herbicides. Aramaa kana harkaan haramuu fi qoricha farra aramaa fayyadamnee to'achuu dandeenya. Common pests include maize, stalk borer, aphids, armyworms, and weevils. Isaan kun immoo common pest ilbisoota boqqolloo miidhuu danda'an akka ta'e ilaallee dhaabbanne jechuudha. Fungal and viral disease are managed through crop rotation and adjusting plant time. Fungasii fi dhibeeleen vaayirasii adda addaa manage gochuu kan dandeenyu yookaan to'achuu kan dandeenyu crop rotation sanyii yookaan biqilaa bakka wal jijjiiranii facaasuu jechuudha. Lafa qonnaa qabnu irratti waqtiilee naanna'anii dhufaniin biqilaa wal jijjiirree facaasuudhaan to'achuu dandeenya. Crop rotation kan jedhu kana unit 1 keessatti ilaaltaniittu. And adjusting planting time fi fooyyessuudhaan planting time yeroo dhaabnu fooyyessuudhaan insect pest yookaan disease management kana to'achuu dandeenya jechuudha. Harvesting haamuu yookaan callaa sana yeroo kan saamnu maize varieties mature in 3 to 5 months. Ji'a 3 hanga ji'a 5tti gidduutti kan bilchaatu ta'a. 3 or 5 months kan jennu kuni sanyii yookaan species isaanii irratti kan hundaa'udha. Harvesting occurs when seeds develop a back layer at the bottom tip. Harvesting kun kan nuti gaggeessinu yeroo callaan yookaan firiin isaanii guddatedha. The black layers at the bottom tip. Grains are dried to reduce moisture. Nyaataaf kan nuti fayyadamnu grains callaan isaa kuni dried to reduce moisture. Kan nuti gorsinu to reduce moisture content to 30%. Parsantii 13tti gadi xiqqeessine nyaataaf kan itti fayyadamnudha. Or lower for storage. Akka kuusuudhaaf nu mijatutti parsantii 13 jiidhinsa osoo inni of keessaa qabuuti jechuudha. Callaa kana nyaataaf kan nuti galfannu. Average yield is 32.5 quintals per hectare. Average yield kun akkuma sila ilaalle baay'ee guddaa kan ta'ee fi baay'inaan kan nuti argannu cereals croppii gosa 5 jiran keessa boqqolloon isa baay'ee olaanaadha. 32.5 kuntaala hektaara tokko irraa argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa sadaffaa irratti kan nuti ilaallu heet qamadii jechuudha. Isa kana beekumsuma walii galaatiif akka isin fayyaduuf malee kun scientific name isaaniiti. Origin bakka argama isaa believed to have originated in China. Originated kan inni ta'e China, Pakistan and India. Biyyoota Awurooppaa kanneen akka China, Pakistaanii fi India keessatti biyyoota Eeshiyaa dhiifama. Eeshiyaa kanneen akka China, Pakistaanii fi India keessatti argame jedhamee amanama. Growth requirement isaa yeroo ilaallu requires cool weather. Qilleensa qabbanaa ho'aas kan hin taane yookaan baay'ee diilallaas kan hin taane qilleensa qabbanaadha kan inni barbaadu. Grows at altitude of 1,800 to 3,000 meters in Ethiopia. Akka Itoophiyaatti ol ka'iinsa fageenya 1,800 hanga 3,000 meetira irratti oomishamuu danda'a. Prefers well drained. Prefer kan inni filatu drained jiidhinsa yookaan gogiinsa ni filata. Loomii biyyee gosoota biyyee jiran keessaa biyyee loomii kan ta'e filata. And fertile soil biyyee gabbataa irratti callaa gaarii nuuf argamsiisa jechuudha. Land preparation lafa isaa yeroo qopheessinu soil is cultivated 2 to 3 times before planting. Akkuma kan maize irratti ilaalle yeroo 2 yookaan 3 qonna jechuudha osoo hin facaasin dura. Bowls planting isaa immoo bowls broadcast and row planting are used. Bittinneessinee fi bo'uudhaan facaasuu ni fayyadamna. Bo'uudhaan gaafa facaasnu with 25 cm spacing between rows. Gidduu lamaan bo'oo isaa seentimeetira 25 walitti fageessina jechuudha.
common planting time is June to July. Planting time yookaan yeroon dhaabbii isaa inni beekamaan June to July dha. Inni kan biraan immoo fertilization fayyadamiinsa xaa'oo qamadii irratti jechuudha. Typically 45 kg of nitrogen and 25 kg of phosphorus per hectare. Hektaara tokko naayitiroojiinii kiloogiraama 45 fi foosfarasii kiloogiraama 25 fayyadamna jechuudha. Based on soil fertility. Gabbina biyyee keenyaa irratti hundaa'a jechuudha. Weed and disease management. Manual weeding and chemicals like 2,4-D. Harkaan haramuu fi keemikaala 2,4-D fayyadamna jechuudha. Fungal disease like rust and smut are controlled by crop rotation.